abbaa biyyaa taatee aangoo argattee jirti. Aadaan sirna gadaa Oromoo UNESCOtti galmooftee jirti. Turtii addaa atileet Lammeechaa Girmaa BBC waliin taasise. Jecha tokkotti takkatan jira bar. Bu'aan ani fide kuni anaaf gammachuu guddaa qaba. Warroota kanaan dura tureef yookaan warroota kanaan dura atileetummaa keessa tureetti ta'uu dandeechi. Waan addunyaan itti jirtu dabalee ammayyuu taanaa isiniif dhiyeessa. Naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti bakkeewwan falmiin irratti dhiyaatetti bulchiinsi ijaaramee akka diigamu ministeerri ittisaa Itoophiyaa beeksisan. Ministeerichi Dr. Abrahaam Balaay ayyaana Ashandaarratti dhaamsa baga geessanii fuula miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan keessatti kan kana jedhan. Lixa Tigraay kan humnoonni Amaaraa Walqaayit jedhanii waaman yeroo waraana kaaba Itoophiyaa to'atanii dhimma kanarratti kana dura ministeerri muummee Abiy Ahmed seeraan akka furamu ibsaniiru. Haa ta'u malee humnoonni Amaaraa dhiifama sagalee koof haa ta'u malee humnoonni Amaaraa muufii ibsuun dhibdee amma naannicha jiruufis sababa ta'uu ibsama. Hirphaa Gammachuu gabaasa qaba. Dr. Abrahaam Balaay bakkeewwan naannoo Amaaraa fi Tigraay qabeenyummaa isaarratti wal dhaban mirga hiree ofii murteeffannaan furuudhaaf karoorfamuu himan. Naannolee kanatti bulchiinsonni ijaaraman akka diigaman ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam Balaay dubbataniiru. Dr. Abrahaam itti dabaluunis iddoowwan bulchiinsa isaanii diigamutti qaamolee nageenyaa federaalaa malee qaamni hidhate kan biraan akka hin jiraanne dubbataniiru. Iddoowwan falmiin irratti ka'an kana naannoo Amaaraatu to'atee harkaa qaba. Waggoota lamaan darban waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffame hordofuudhaan iddoowwan falmisiisoon kun hidhattoota Amaaraatiin to'atamani. Sirni federaalizimii Itoophiyaa waggoota 30 dura wayita hundaa'ee hordofee gama naannoo Amaaraatii waggootaaf gaaffiin irratti dhiyaachaa ture. Iddoowwan lixa Tigraay fi gama Amaaraan ammoo Walqaayit Xagadee jedhaman madda falmii fi walitti bu'insaa ta'an. Karaa ba'aas naannoo Raayyaa bakka bulchiinsa naannolee lamaanii irratti wal falmiin tureera. Ministeerri ittisaa Dr. Abrahaam yaada miidiyaa hawaasaa irratti maxxansan keessatti naannolee falmisiisoo kana garuu maqaan dhoofne. Naannolee erga waraanni kaaba biyyattiitti eegalee booda bulchiinsi haaraan hidhattootaan hundaa'e akka diigamuuf hojjechaa akka jiran beeksisaniiru. Mootummaan federaalaa gaaffii iddoowwan falmisiisoo irratti ka'an seeraa fi heera bu'uura godhatee furmaata akka argatu waliigaltee Piriitooriyaa irratti hundaa'ee hojjechaa jira jedhan. Dr. Abrahaam iddoolee falmisiisuudhaaf furmaata kennu warra buqqa'an qe'ee isaanitti deebisu bulchiinsa naannolee falmisiisootti ijaaraman diiguun uummata qe'ee isaatti deebisu humnoota federaalaan ala hidhattoonni akka hin jiraanne gochuu uummanni yeroo qophaa'etti rifereendamii gaggeessuu fi mootummaan seera akka kabachiisu himaniiru. Dhimma daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay falmisiisoo ta'an irratti waggoota darban mootummaan naannolee lameenii ejjennoo walirraa fagoo ta'e qabatanii turan. Aangawoonni Tigraay iddoowwan bulchiinsa isaanii jala jiraachuuf beekamtii heera mootummaa qaban haal duree tokko malee akka deebi'aniif ejjennoo isaanii ta'uu ibsaa turani. Gama naannoo Amaaraatiinis akkasuma iddooleen seeraan ala humna naannoo Tigraay jalatti hammataman seeraan kan keenyaa jechuun haalli amma uumame akka hin jijjiiramne ejjennoo qaban ibsan. Dhiyeenya kana dhimma iddoowwan daangaa naannolee Amaaraa fi Tigraay irratti mirgi hiree ofii murteeffannaa yookiin immoo rifereendamiin akka gaggeeffamu himamaa ture. Dr. Abrahaam yeroo duraatiif dhimmicha irratti ejjennoo mootummaa federaalaa kan ibsan yoo ta'u mootummaan naannoo Amaaraa garuu ammatti dhimma kana irratti yaadan kennine. Iddoowwan falmisiisoo ta'an keessaa tokko Walqaayit Xagadee yoo ta'u bara sirni federaalizimii ijaaramu dura kutaa biyya Gondar jedhamee beekama ture. Erga bulchiinsa Addawaayii aangoo qabate immoo naannoo Tigraayitti makame. Kunis naannoon Amaaraa komii hanga mana maree federeeshiniitti ga'e akka kaasuuf sababa ta'ee ture. Gamtaan biyyoota BRICS miseensota isaanii dabalachuuf walii galan gamtaa biyyoota 5 kana ta'uuf Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 40 ol gaaffii dhiyeessaniiru. Dhiibbaan guddina biyyoota gamtaa BRICS jedhamanii toora addunyaa jijjiira jechuun pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin himaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmedis guyyaadhaa marii kanarratti hirmaachuuf gara Afrikaa kibbaa imaluu waajjirri isaanii beekseera. Zalaalam Taaddasaa dabalee nutti hima. Walga'iin biyyoota gamtaa BRICS Afrikaa kibbaatti gaafa kibxataa eegalee har'as itti fufeera. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni 40 miseensa gamtaa kanaa ta'uuf gaaffii dhiyeessuu dura teessuun gamticha Afrikaan kibbaa beeksifteetti. Biyyoonni gamtaa kanaa 5 qofaadha. Biraazil, Raashiyaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaadha. Dureewwan biyyoota guddataa jiran kanaa akkaataatti miseensa haaraa simatan irratti walii galuu Afrikaan kibbaa ibsu Reuters gabaaseera. Kunis biyyootni dabalataa akka seenan carraa bana. Ministeerri dhimma alaa Afrikaa kibbaa Naaleedii Paandoor dhimma biyyoota dabalataa simachuu irratti walii galleerra jechuun raadiyoo Oboontuu waajjirumti isaan hogganutti dubbataniiru jedhame. Dookumentii qajeelfamaa fi dambii biyyoota haaraa ittiin simatamu qophaa'uu aangaan kun himaniiru. Yaa'ii Afrikaan kibbaa qopheessite kanarratti dhimmi gamtaa kana guddisuu dhimma ajandaa ijoo ta'edha. BRICS guddisuu irratti biyyoonni deeggarsa ibsanis akkam jiran kan jedhanii fi yeroo hangamitti kan jedhu irratti garuu garaagarteen jira ture. Murteen kun yeroo biyyoonni lixaa gama tokkoon Chaayinaa fi Raashiyaa fi kaan gama kaaniin addunyaan fiixee lamatti baatee jirtutti dhaga'ame. Haa ta'u malee aangaawwan Afrikaa kibbaa kun dhimma ulaagaa miseensa dhaabbataa kanaa ta'uu irratti odeeffannoo bal'aan kennine. Haa ta'u malee mariin kamisa xumuramu dura akkaataa bal'achuu irratti ifa akka godhan himaniiru. Biyyoonni miseensa BRICS
beeksitaan lakkoofsa uummata addunyaa harka 40 qabatu. Humni dinagdee biyyoonni shanan kun qaban ammoo dhibbantaa 26 kan qabatudha. Biyyoonni kunneen dinagdee isaanii guddachaa daldala addunyaa irratti dhiibbaan isaanii jabaachaa dhufeera. Miseensonni dhaabbata kanaa dhimmoota dinagdee irratti irra deddeebiin mari'ataniiru. Dinagdee isaanis hidhata dabalataan guddisuu akka qaban dubbataniiru. Oduuwwan gaggabaaboo oduu amee galgala kana dhageenyeen eegallaa hoogganaan humna waraanaa Waagner Yevgeenii Prigozhin balaa xiyyaaraan ajjeefaman. Balaa xiyyaaraa magaalaa Moskoo fi Seent Pitersberg gidduutti mudateen isaan dabalatee namoonni 9 du'uutu gabaafame. Waagner garee loltoota Raashiyaa qacaramanii biyyoota garaagaraatti bobbaafamanidha. Xiyyaarri Indiyaa Chaadaraayaan 3 jedhamtu bantii kibbaa addeessaarra yeroo jalqabaatiif qubachuun seenaa dalagde. Ammayyonaatti biyyoota 4 Ameerikaa, Gamtaa Soviyeet durii, Chaayinaa fi Indiyaatu xiyyaarsamii addeessarra qubsiise. Balaa ibiddaa Giriikitti ammayyoonaa hin to'atamneen hangafoonaa lubbuun namoota 20 darbuu gabaafame. Namoota balaa ibiddaa kanaan du'an keessaa 18 baqattoota reefuu daangaa biyyattii seenan bosona kaaba Aleksaandirooloppis keessa dhokatanidha jedhameera. Giriik namoota bosona Daadiyaa jedhamu daangaa Tarkiitti dhiyaatu keessatti du'aniif gadduu beeksifteetti. Oduu Raashiyaa biraan Jeneraalli Raashiyaa waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamu hoogganaa turan hojiirra ari'ataman. Jeneraalli kun ajajaa humna qilleensaa biyyattii Sergee Suroovikinidha. Qondaalli waraana Raashiyaa kun ji'oota darban waraana Yuukireen keessatti deemaa jiru hoogganaa turani. Indiyaatti riqichi daandii baaburaa ijaaramaa ture jigee yoo xiqqaate lubbuu namoota 17 galaafate. Balaan kun bulchiinsa Miizooraam jedhamutti kan qaqqabe yoo ta'u namoonni 40 ta'an iddoo balaan kun qaqqabeetti hojjetaa turan. Sababii riqicha jigsee kanaa ammaaf hin baratamne. Oduuttaan Uttanjaa abbaan gadaa Booranaa 71ffaa Kuraa Jaarsoo baallii gadaa dabarsuuf qophiitti jiru. Baallii gaduma dabarsuuf waggaa tokkoo fi ijoolleen muraasa qofatu isaan hafe. Waggoota 4 jalqabaa bara gadooma isaanii roobni haalaan roobaa turu kan himan abbaan gadaa Kuraa Jaarsoo kunillee milkii guddoo akka ture dubbatu. Abbaan gadaa baallii dabarsuuf qophiitti jiran kun maal milkeessan? Habtaamuu Xoobuun isaan dubbiseera. Booranni bara gadaa tokko keessaa taatee beektaa taateewwan uumamaatiif kan namtolcheellee ta'an yeroo sun keessatti abbaa gadaa suniin himan. Tole mee baallii dabarsuudhaaf illee qophiirra akka jirtan natti himtaniirtu abbaa gadaa. Waggoonni torban ganni torba darbee akkam ture meesiin wanta milkeessuudhaaf yaaddan milkeessitaniirtu? Algaariin dabarsine gadooma kan keessatti waan gurguddootti ta'ee jira. Bara gadoom kiyya kan keessatti Oromoon abbaa biyyaa taatee aangoo argattee jirti. Aadaan sirna gadaa Oromoo UNESCOtti galmooftee jirti. Akkasumas roobnillee waggoottan jalqabaa 4 darbanii roobii haa ta'u gargariinsiitinuu rooba ture milkii guddootti ta'ee ataatuuti immoo ganna shaneessoof jaheessoo irraatti Saamilleen bahee bonii nam qabateettiin jedhe hulleen taate gurguddoo gadaa kan keessatti ta'e. Gammachuun guddoon immoo gadaa tiitaa tamallee Booran keessatti gammachuun guddoon gadaa tiitan taate Booranni gaafii yeroo dheeraa gaafata ture gaafii godin Booran baa arda jila kagam liibaniiti qabsuun nageellee Boorana bar dheeraa gaafachaa ture gadaa tiitan keessatti mootummaan deebii kennee Booranni godin Booran baa argatee guddootti gammade. Ganna torba darbe kana keessatti bara gadoomaa kiyya kanatti wantootni qormaata natti ta'an jettanii wanti yaaddan wanti dabarsitan maal faadha? Wanni akka qormaataatti nuqunnam jedheetti ayyaadu walama. Wanni tokko yeroo jalqabaa baalli fuudhisuun akkuma baalli fuudheen weerarii Soomalee kun jalqabe. Armaani daangaan Oromiyaa kun weerarame. Kun immoo haalli yeroo nu amma jilaa fi gara godin Booran baakam hundeeffamu kana yeroo nu ol gallisullee sirriitti araarri bu'eetti nageenyi lafa hin qabanne yeroo armaan galaan taakkine ol gallisuun soda jajjabduu keessa armaan galaan taakkine ol gallisuun qormaata jajjabaatti achiin nu qunnan tokko ta'an. Ta'an lammeessoo ganna gadoom kiyya keessaa ganna shaneessoof jaheessoo irraatti roobni xiqqaatee hongeen baay'ee cime. Booranni akkuma beekamutti harki caalaan horsiise bula qabeenyi Booranni qaba akka loonii kun oolaan Booran irraa guddoo dhume. Taatuuti amma ganni kun roobeettiin
horii sanyii nafti akka dansaa gabbattee rimtii amma algaarii kee jiranii wanni akka fatanaatti wanni jajjabduu nu qunname waan kan lama. Tole gama biraatiin immoo tarii amma baalli waggaa har'aa yookaan immoo waggaa tokko booda hin dabarsitu gama isaatiin qophiin taasisaa jirtan maal warra doorii wajjin walitti dhufeenyi isin qabdan isaan gama leenjisuutiin wanti hojjechaa jirtan maali? Dooriilleen nu ardum tokko kee jirra aanaa hariiroo kee jirra ardaan nu kee qubannulleen ardum tokko isaalleen qophii gargara kee jiru abbaa gadaa kabaalli narra fuudhan maayyuu guyyoo boruu ammuma waliin teteennaa malaaf mariin teen cuuf tokko walum mari'ata deemuu jira yeroo ammaallee waliin teteennaa taane ta'a. Baay'ee bareedaadha. Leenjisaa jirtu sirriitti barsiisaa jirtu? Sirrii barsiisaa jirtu. Gogeessi keessan maali abbaa gadaa isa kamii gogeessa kam keessa jirtu sin? Gogeessi xiyyaa adii dooyyoo jiloo jeencooti. Abbaan gadaa kabaalli narra fuudhu guyyoo boruuti. Innilleen gogeessa guyyoo boruu qalmaati. Abbootum gogeessaatiin himanii abbootum luba gogeessaatiin himanii. Sirni baalli dabarsuu sun kennaa barkum 2017 ji'a gurraan dhalaa jijaafa keessa walii kenninaa jechuudha. Abbaa gadaa ulfaadhaa guddaa galatoomaa. Galatoomaa horaa bulaa. Qabxii galmeesseen aangawoonni Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa waan gammadanatti fakkaatu jedhe atileet Lammeechaa Girmaan. Atileetiin kun shaampiyoona atileetiksii addunyaa deemsifamaa jiru irratti dorgommii guufachiisaa meetira 3,000 guyyaa kibxataa lammaffaa xumuruu meedaaliyaa meetii argateera. Fageenyichaan abbaa riikardii addunyaa kan ta'e Lammeechaan turtii addatti guyyaa roobii BBC Afaan Oromoo waliin taasiseen qabxii galmeesseen gammachuu akka qabu hime. Ammoo dogoggora raawwatus ibse. Miidiyaa biyya keessaa ABC'f immoo gammachuun isaa guutuu kan ta'u silaa warqii argatee akka ta'e ibseera. Dhimma dorgommichaa fi kaan irratti turtii waliin taasiseera. Dorgommii baay'ee shaggaadha. Xiqqoo ho'a qabaayyuu. Ho'i isaa garuu baay'ee xiqqoo ol ka'aadha. Akkasumas nuti immoo ho'a kanarratti kanan duras biyya keenyatti irrattis akkasumatti ho'a irratti hojjanna jenneen baranne. Kanaaf dorgommiin kun ho'arraan kan ka'ee fi haalaan immoo tokkoffaa haalli miidhaa itti seenee fi morkataa akka wajjin taasise yeroo tokko kan dogongora hojjechuun kan jirudha. Kanaaf baay'ee shaggaa ture jechuun barbaada. Saffisa keessumna keessa argaa turre waancaa yookiin immoo riikardiin addunyaas harka ture. Dorgommii sana irrattis dursitee baatee turte tarii dogoggora raawwadheettee wanti yaaddu jira? Dorgommii kana irratti ani abbaa riikardii ta'ee warqii argachuuf hawwii guddaadha. Tokkoffaa abbaa waraanaa kanas qophii gaariidha kan qophaa'e. Lammaffaa immoo haalli itti dorgommii abbaa riikardii ta'uutii fi shaampiyoonaa ta'uu garagara. Inni sunniin irraa akkaataa akkamitti akka garagara ta'u tokko shaampiyoonaan tokko hin qabama haalli biyyaa ta'us sirrii ta'uu danda'a haalli qilleensaa sirrii ta'uu baachuu danda'a kanaan kan ol qabatadha. Naaf anis immoo dorgommii kanarratti bokkee muddamuurraan Soofiyaan Baakkalee wajjin wal morkii gochuurra murtee murtadhee nama kan jedhu ofitti kan kute akkasumas immoo inni illee hordoffiidhaan kan mo'icha kana gonfatedha. Amma lammaffaa baatee meetii argatte walitti aansitee deddeebiidhaan meetii argattee dorgommii kanarratti waan guddaadha mataan isaanii injifachuun qaba jettee yaadaa turte lammaffaa bookeetti hin gaabbitaa? Akka dura yaada kootiitti warqiidha kan hawwee hawwiin kootee warqii nan argadha jechuudhaan kan hawweedha. Akkasumas lammaffaa ba'uu kootiittis nan gammada. Maaliif hawwiin koo warqiidha kan ture lammaffaa ta'uuf kana jechuu ta'uu danda'a. Inni lammaffaa immoo anaaf birrinis anaaf gaariidha. Waggaa 4 walitti aansee shaampiyoonaa addunyaatti Olompikii irratti akkasuma birri fiduun koo anaaf gammachuu guddaadha. Kana ol immoo odoon warqii argadhe baay'een gammada kan jedhu biyya kootiifis bu'aa gaarii fida kan jedhudha. Kan yaadu namoota warra kanan dura atileetii turee fi akkasumas federeeshinii keessatti hoggansa turanii fi xiqqoo ta'uu danda'a. Akka yeroo isaanii san ta'uu baachuu danda'a. Addunyaan akkasii miti. Bu'aan kun anaaf baay'ee guddaadha. Dorgommiin xumurame booda namoota federeeshinii wajjin leenjisoota wajjin maal haasofte? Ani eegan dorgommii xumureen booda warroota federeeshinii wajjinis baay'ee kan waliin argineera. Baay'ees kan gammadan natti fakkaata. Anaaf garuu gammachuu guddaadha. Akkamiin akkas jette waan isaan irraa dhageessee jira? Tokko an jecha tokkotti akkasaan jira. Bu'aan kun bu'aan ani fide kun anaaf gammachuu guddaa qaba. Warroota kanaan dura tureef yookaan warroota kanaan dura atileetummaa keessa tureef xiqqoo ta'uu dandeechi. Kanaaf kan jedhuun hasaaba fi akka yaada kiyyaatti fi akka qoradheetti fi akka gammachuu nama tokko irratti ilaaluudha. Namni tokko bu'aan fidarraa taagama akka gammatu afaan inni illee dubbachuu baatu fuula ilaaltuudhaan beekuu dandeechuudha. Gara footottis ta'e itti xiyyeeffadha hojjedhe warqeen kunis fageenya hin qabu yeroo sanattis warqeen isin dhufa. Maaliin arge dorgommii dursitee baate achumaan immoo tarii xiqqoo saffisas jalaan qatanatti fakka humna dhabdee moo maaltu si mudate? Kumani durii sadii akkas duriin afurraa baay'ee saffisaa ture. Baay'ee saffisaan ture. Akkasumas saffisa isaan irratti baay'ee bakka humna kan qannaaf saffisaa deemu ilbee Soofiyaan Baqqalaa gara lukarratti nagaruudhaan kan natti fattanedha. Akkasumas immoo anis masanaa kilii kanarratti xiyyeeffannoo guddaas akkasitti itti hin jenne akkasumas fiigicha biraattis na
fiigaa akkasuma inni immoo masanaa kileebicha irratti fudhatee waan godheef fi waggoota baay'ee irra turuudhaan muuxannoo yeroo baay'ee dheeraa waan qabuuf kanaan fi haala teeknika kana irratti hojjechuu qabuun koota irratti warqina dhabsiise jedhee kan yaadudha. Ga'umsa atileetiin Morookoo kun qabu kanatti hin qabne kanan dalaguu qabu itti yaaddu maali? Ga'umsa dandeettii osoo hin taane kun dorgommii biyyaa kana irratti ga'umsa tokkoffaa akka iddiliitti kan laallamudha. Lammaffaa immoo akka muuxannoo dorgommii biyyaa keessa turanii irratti kan laallamudha. Tokko dorgommiin biyyaatii fi dorgommiin dhuunfaa kan garaagaraati. Dorgommiin dhuunfaa kan saffisa qabudha.